jirtanti isna gojen sagantaan keenya guyyaadhaa keessumaan iyyuu baay'ee dhimma ijoollee Saudi Arabiyaati. Ijoollee Saudi Arabiyaa namoonni hedduun keessa rakkoo ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtu kana keessumaan iyyuu namoonni hedduun kallattii garaagaraatiin ibsachaatis jirtan. Rakkoon ijoollee Saudi Arabiyaa ibsachuu qofa osoo hin taane rakkoon ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiranii yookiin hidhamtoota Saudi Arabiyaa furmaata barbaada. Furmaanni ijoollee kana maali jechuun akkaan gaariidha. Namni tokko gabbayee yookiin dubbatee fi furmaanni dhufaa miti garuu waan barbaachisu hundatti hayyoonni Oromootii fi akkuma kanaan ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran irratti hojjechuun akkaan gaariidha. Maaliif iyyinee fi yookiin ammoo dubbannee fi ijoolleen kun furmaata argataa jiranii yoo jennu argachaas hin jiran. Garuu dhiibbaa waan barbaachisu irratti gochuu qabna. Dhiibbaan irratti gochuu qabnu waa lama qofa. Akka diasporaa yookiin ammoo namoota biyya alaa keessa jiranitti keessumaan iyyuu biyyoota yooneen Eurooppii fi akkuma kanaan Ameerikaa yookiin ammoo Awustiraaliyaatti biyyoonni hedduun keessa jirtan namoonni kunneen dhiibbaa karaa mootummaa idil addunyaatti gochuu danda'udha. Itti aansuun ammoo namoonni hedduun keessan rakkoo ijoollee Saudi Arabiyaa afaaniin dubbanne yoo bira tarre furmaata ni ta'u. Qeerroon biyyaatiif yookiin haayyuutii akkuma kanaan haati siinqeetiif abbaan gadaa yeroo ammaa kana ijoollee biyyaatiif maal godhuu qaba. Inni kunis waan murteessaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaatii fi akkuma kanaatu mootummaa hanga federaalaattis deemanii gaafii kan gaafachuun keessumaan iyyuu abbootii gadaatiif haadha siinqeerraa waan murteessaadha. Dhaabbanni UNHCR yookiin immoo akka idil addunyaatti wanti inni godhu waa tokko qofa. Mootummaan Itoophiyaa yookaan karaa ijoollee kana biyyatti galchuu kan didu ta'e yookiin yoo kan eeyyamuuf ta'e biyya sanirraa fuudhuu yookiin immoo biyya sanirraa suudirraa baasee iddoo danda'amu qubachiisuun mirga yookiin ammoo mirga dhaabbata ilma namaatiif eeyyamamu keessaa yoo mootummaan Itoophiyaa ijoollee kana hin barbaadu jedhe qofaadha. Garuu mootummaan Itoophiyaa isaaniifis deebii hin laatu yoo ta'e yookiin ammoo mootummaa Itoophiyaatti dhiibbaan barbaachisu hin godhamu yoo ta'e ijoolleen kun miidhamarraa furmaata ni argatan jedhamee waan tilmaamamu miti. Kanaaf ammoo mootummaa Itoophiyaarraa furmaata argachuuf waa lama gochuun hawaasa keenya kan biyya keessaatii fi qeerroo irraa wanti tokko yookiin ammoo waan kan gochuun murteessaadha. Innis akkuma beekamutti mootummaa Abiy Ahmed yookiin ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma kanaan bulchiinsa gandaarraa eegalee hanga godinaatti godinarraa hanga aanaatti aanarraa hanga Oromiyaatti Oromiyaarraa akkuma kanaan hanga federaalaatti deemuun murteessaadha. Yoo kanan ta'in ammoo furmaanni ijoollee kanaa hin jire jedhees hin tilmaamu. Haati siinqeetii fi akkuma kanaan abbootiin ijoollee qeerroo fi qarreen teenya yeroo ammaa kana mootummaa biyyattii keessa anatu bulcha jiru irratti dhiibbaa gochuun murteessaadha. Kanaafuu uummanni keenya kan biyya keessa jirtan maaliif cadhistaniin ijoollee kanatti laaltan yookiin akka nama dhuunfaatti namni tokko gabbahee dubbateef furmaanni ni dhufa jedhamee waan tilmaamamu miti. Kun ammoo duula yeroo ammaa kana Oromoon bakka jiru yookiin ammoo akka Itoophiyaattis taanaan lammiileen kun sabaaf sablammoota hedduutu achi keessa jira. Kana yoo jedhu Somaaleen jirti, akkuma kanaan Tigraay jirti, akkuma kanaan lammiileen Amaaraa yookiin ammoo namoonni hedduun achi keessa jiran. Kana yoo jedhu ammoo sabaan lammii Amaaraa ta'anii yookiin ammoo Saudi Arabiyaa keessa warroonni jiran akka ilmaan Oromootti tilmaamamaa hin jiru jechuun yeroo fi yeroo keessatti kallattiilee hedduun viidiyoolee hedduun mul'achaa akka jirus ni beekama. Haa ta'u dhiibbaa kana ammoo mootummaa Itoophiyaa irratti gochuun akkuma biyyattii sanitti yookiin lammiileen kun lammii Oromoo qofa waan hin ta'iniif kallattiilee jiruun afaan barbaachisuun mootummaa Oromiyaa fi mootummaa biyyattii irrattis dhiibbaa gochuun hawaasa Oromoo irraa yookiin warra biyya jiru irraa waan murteessaadha. Furmaanni ijoollee kana biyyattii san keessa jira jedhee tilmaama. Yoo kana jedhu akkuma beekamutti mootummaan idil addunyaas ammoo akka dhiibbaa godhuu fi gaafilee kanneen yookiin dhaabbata mirga dhala ilma namaatiif dhaabbatuuf uummanni keenya kan biyyoota garaagaraa jirtan kallattii kan irratti keessumaan iyyuu hayyoonni Oromoo irratti hojjechuu viidiyoolee fi akkuma kanaan sagalee ijoollee kanaa suuraalee ijoollee kanaa fuudhanii dhaabbata UNHCR idil addunyaatti galchuun akkaan gaariidha jedheetiin tilmaama. Furmaanni ijoollee kanaan alatti wanti bira waan jiru nattis hin fakkaatu. Yoo kanan ta'in ammoo ijoolleen kun yeroo fi yeroo keessatti dararaa hamaaf saaxilamaa jirani. Akka forbishinni garagaraa nu gahaa jirutti Abiy Ahmed duula kallattii garagaraan irra banamee fi hawaasni Oromoo idil addunyaa irra jiru kallattii Tiwiitarii fi Feesbuukaatiin duula banaa jiru irratti uummata keenya sossobuun yookiin akkuma baroo
ji'oota lamaan darban keessatti namoota 40,000 keessaa guyyaa 25 keessatti ni fidha jechuun guyyaa tokkotti yookiin ammoo xayyaara torbatu gala jechuun kan dubbachaa turan ni yaadanna. Osoo xiyyaara torba galchuu osoo hin taane keessumaanuu nama 700 namoota keessaa filatanii galchaa turuun isaanii ni yaadatna. Kana yoo jennus ammoo dubbii himaan Itoophiyaa yookiin ammoo Profeesar dubbii himaan Itoophiyaa Diinaa Muftii akkuma beekamutti Ambassaadar Diinaa Muftii kana dura nama guyyatti xayyaarri torba akka Itoophiyaatti balali'u kan dubbatees ture. Garuu xayyaarri torba osoo hin taane namni 700 kan balali'aa ture. Nama kana keessaa ammoo namoonni filatamanii yookiin ammoo tuyyuu sabaan Oromootaan heddumminaan hin galle. Akkuma kanaan ammoo warroota paartii Bilisiginnaa deeggaran yookiin ammoo warroota paartii Bilisiginnaa wajjin dhaabbatan maqaa filatanii liistii isaaniitiin kan fuudhanii galchan. Hanga ammaatti ammoo kanumaafuu duula saniin kan wal fakkaatu ammaa kana namoota hedduu galmeessaa akka jiranis odeeffannoon garaagaraa yookiin kan keessaan bahe kan nu bira gahaa jiru. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiru yeroo ammaa kana filatanii yookiin ammoo ammaa kana kara biyyaattis deebisna jechuun maqaa akka galmeeffachaa jirantu dhagahamaa jira. Namoonni hanga ammaatti galfachaa jiran yookiin ammoo galmeessaa jiran keessumaanuyyuu namoota ammas ammoo paartii Bilisiginnaa deeggarutu galmaayaa jira jechuun komiilee garaagaraa hawaasni Oromoo hidhamtoonni yookiin ammoo magaalaa Riyaad jiranii fi magaalaa Jiddaa keessa jiran komii isaanii dhageessisaa jiran. Kanaaf ijoollee kanaaf ammoo ammas ammoo sagalee kana ukkaamsuu yookiin sagalee kana galchaa jiran jedhanii hawaasa Oromoo qalbii keenya yookiin ammoo achi deebisuuf wayyaalaa jiruuf diktaatar Abiy Ahmed ummanni keenya hanga ijoolleen keenya hundi isaanii achirraa kaanii kara biyyatti deebi'anitti hawaasni Oromoo callisuus akka hin qabne asumaan akeekkachiisna. Kanaaf ammoo ijoollee keenya kan Suudi Arabiyaa keessa jiranii fi sagalee ta'uun dirqama keenya mirga keenya osoo hin taane dirqama Oromummaati dirqama ammoo lammummaati. Akka ilma namaatti namni tokko gaafa biyyarraa bahu biyya ofiitti deebi'uu fi eenyus gaafii yookiin ammoo eeyyama hin gaafatu ture. Garuu zabana yookiin ammoo yeroo Abiy Ahmed yookiin ammoo jaarraa 21ffaa kana keessatti gaafa yeroo ammaa kana mootummaa diktaatar Abiy Ahmed bulchutti namni tokko kara biyya isaatti yookiin biyya itti dhalatee itti guddatetti deebi'uu fi eeyyama akka gaafachaa jirutu mul'ata. Kun waan ajaa'ibsiisaadha. Addunyaa kanarraa ilmi namaa gaafa dhalatu biyya ofiitii fi haadha ofii jijjiirachuu hin danda'u. Yookiin lammummaa ofii kan jijjiiruu danda'u lammummaa lammaffaa fudhachuu danda'a malee lammummaa ofii biyya yookiin ammoo biyyaa fi haadha maqaa jijjiiruu hin danda'u. Garuu akka biyya Itoophiyaa sanitti ammoo yookiin haadha tiyyaa ati eenyu yookiin ammoo maqaa jijjiiruus hin danda'u ture. Biyya Itoophiyaa kana keessatti yookiin jaarraa 21ffaa yookiin gaafa yeroo bulchiinsa Abiy Ahmeditti waan nama ajaa'ibuu fi waan nama raaju guyyaa guyyatti kan argaa jirru. Haa ta'u Abiy Ahmed yeroo ammaa kana lammiileen Oromoo kara biyya keenyatti deebina jechuun eeyyama Abiy Ahmed gaafachaa jiran fakkaata. Idil addunyaa kanatti namni tokko eeyyama biyya ofiitti galuuf eeyyaman barbaachisu. Garuu Abiy Ahmed irraa yeroo ammaa kana biyya kiyyatti nagalchiin eeyyama ta'eetis jira fakkaata. Kanaaf ammoo waan ajaba. Waan ammoo addunyaa tanarratti nama dinqisiisu. Namni jiruu fi namni dhalatee lafarra deemu waan hedduu arga. Kan ammoo jaarraa 21ffaa keessa kan nu argisiise waan dinqisiisaadha jenneetiin dubbanna. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaadhaa kanuma fakkaata. Namoonni hanga ammaa maatii keenya hin ta'in asuma maatii keenya ta'a jechuun sin gaafanna. Sagantaa keenya guyyaarraa guyyatti keessumaaniyyuu sagalee qeerroo Oromootii fi yookiin ijoollee Oromoo Suudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiraniif guyyaarraa guyyatti hawaasa Oromoo irraa fi akkuma kanaan hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa irraa sagalee isaanii fuunee yeroo ammaa kana sagalee qeerroo biyya Suudi Arabiyaa keessatti hidhamaniif sagalee ta'aa jiranii fi kan isiniin kennu ta'a. Akka isiniin ga'uun sagantaan keenya guyyaa guyyaan gararumaan maatii keenya ta'a jechuunis affeerraa keenya. Namni si wajjin ture an obboleessa keessan Riyaad Bashir horaa bulaa deebanaa.